Anaani lammii koo warri hidhaa jirtan Saudi Arabiyaa, anaani qomoo koo warri hidhaa jirtan Saudi Arabiyaa, jireenya mo'achuuf warri baatan biyyaa, jireenyi sammaatee nutti gale dugdaa, nuti jala jirraa inni immoo nu gubbaa. Biyya keenyaa baanee ormaaf taane garba qofaa miti bineensaafis taaneem allaattiif qallaba. Dhaga'i lammii koo dubbiin akkas taate, mana hidhaa kanatti dargaggoon Oromoo meeqaatu maraate. Inni kun maraate, inni kun dhukkubaan wallaansa dhabuudha yennaa lubbuun darbu. Isa lubbuun darbes jarri alagaadhaa silas dhimman qabu. Akkuma zibalaa peestaadhaan maranii bakkeetti nu darbu. Rakkina keenya argaa maaf ija qabattu, iyya keenya dhagaa maaf gurra cufattu. Yaa warri fuutanii harkaa qabdan aangoo maqaaf biyya bulchuu, kan osoo gartanii nuuf dhabdan dirmachuu. Imimmaan harmeetiif dhiigni qeerroo jigee isin haa maraachu, bakkuma deemtutti qunname rifachuu. Yaa kan rakkina keenya laalaa jirtu afattee irra teessee sireef soofaa gaarii, nuti lammiin kan kee takkaa garreen beeknu nyaataaf bishaan gaarii. Akkam sitti tolee teessee cooma murtakaa uffattee warqii, qeerroof qarreen keenya hidhaa Saudii keessaa rakkataa jira jirjiirrateen beeku carqii. Biyya keenyaa baanee biyya ormaa dhufnee hanqanne kaasaree, qeerroof qarreen keenya peestaalii uffataa muffatallee daaree. Nun nageessan malee nutoottuma jirra iyyinee himachuu, iyyi sagalee keenyaa maaf dhabe dirmachuu. Erga dirmachuu dhabnee u'uu jennee iyyaa, duunee gatamaa jirraa baryaa lammiitiyya. Na dhagaya biyyii na dhagaya bichuu, fagoo nu ceesiftaa jennee si abdannee tokkummaadhaan kaaneem si cinaa dhaabbachuu. Osoo oolteen bulin bifa jirjiirrattee rasaasa qallabdeem dhala keenya kichuu.